تقب موتم ماتوا اتيادي أجيس بنين ساف دربن أو تابسي يوخان أكا أشاران مولن مالي ونجر جرسني نما هجتها موتم ما جبا بكما والقهي خيسا به نما فيلدي به جيزي أجيسن مال قروف جرجري موتم ما نقوياتك خيسا تاو أي ديبين جرا ديفهم مي عمان ديبي دران نباسي تروي تكنا أمريكاني سامي نمتكو تكنا بريسا تك بريسا ديبو خيام أمريكاني فدا تكنا بريسا ديبو خيام أمريكاني فدا نباسي تروي تكنا بريسا يب اوكي ثانك يو أيه فيار قدا سجلي يوجراتي إرتين ديبيا سوري اوكي سو خنافو جرخينيا نينتمورا فيديو ديرته سو خناف هايف كوبيسنو بكجرتني دياسبورا نود اتمودا ار سبب قمنا وان اتمدنو قمنا وان اتلفخانو قمنا ار رغا قمنا يچو ار الدنيا رغانو باتي ديبتي خناف نوتي نما تكرر كون قمنو ورين اودو كاش لبوت اسرت تيسي هاسويتو تكن دغهينا توكو جيرا خاسرتها ايه سببان نوتي بلصقنا خنا دينوف وان ابي جمتيف كلكلو جم نورتنا انت نبيناتي جمس هرجينس ارسين بالي توك نمني توك سببكو دا ابل وانت نمجي بنجر غرو الى التنما نفتنياتي ديمو نيفر ايفر هينفورن نويچو الى التنفتنياتي ديما جرا الى التيسا دوغورا خنا ديننوتي سنغالي إلى أشد غوغوري ساخنا دين مالف رايا أبا منش عن ديگر مالف أحمد دين جبل ديگر يا بشير مان ديگر إسان هنگ خيسن هو بنو ربنيتي مو إسان جمع فكوكمو ربنيتي مو إسان وان إسن أگر تنتن أرقودت ربنيتي إسن همان بيتن إسن وان دبتن بيتن نما خلي ما مسا إديف بوي أرانتن أفان أكسي بويا تورتن خلي چالا بلتومي الربسا تورتني أرى ديبتني غوتا جچون اگلتن جچو چالا بلتومي سربيسا نجرات اي بربران جرات نجالن غرو چيبون بوفن هاگا أما حركت إيغا ما مسا إسان بوفدو جنيني دتبني من قدو إرغدوتي أبو چيبو بوفدو جنين أرلي كايون خيني جنون خيني ماما سيدي بساقلي تاني توري أرلي ساقلين تاني ماما سيد ربين جنتاني ساقانيس أرلي ساقلين تاني چو مجرتي he is a criminal harkisa إيغا قبا أبالي سخية تودن ده مالف جنان نمني يو وان تكباليس أبو باليس أوروموتي يندر مدى نتي در مدى وان خنان باليس جي ايو خبوفة تاتي إرد برب نمج اللي سيتما إفي نغاي انجرا چاجرو خالي ماما سيدي بساقلي تاني جاني أرانتنا ديباني چالا بلتومي غوتانا جان چالا بلتومي أفاني بافتي جوار ماما كان دين مالت سلورك ما دبي بوچولت ما دبي لايت ها ايغا ما دبي لايت جعفر يوسفيس برب وليسو مكه خيدي بكما but he still with ummata isa wajji dhaabbatee jira garaan isan bin never isin abbooti garaati garaan si bitee waan jiruufi arraan tana as baatee qabsoon nuti gooneen bar if dhaatan qaanfatu bar qabsoon nuti finneeni warri iskoolaaraan ba'e deebi'ee qabsoo teenya irratti wannaa joofadha Khon attention Amnesty International jijjiiru oh no don't worry man we knows bakka dhugaan jirtu ni beeyna nuti eenyu dhugaaf akka dubbatu nuti hin feenu don't worry sirba duraasan nu sirbite sirbisun seenaafta we don't have no problem with that sirba sanirraa rakkoon qabnu sirbi lubbuu qaba sirbisun sirbamee jira an arra sirba qabsoo bareedaa tokko sirbuun danda'a garuu booddee ya rabbii beeka dhumaatiiti ya rabbii beeka arra sirba qabsoo maal fakkaatu sirbitee baru sakkaaraami ta'uu dandeessa akka tana kaafatti akka amboo urgeeffatti sakkaaraami ganda diraaftiitii fi ganda araqee irra deddeemta takka namni kararraa si fuudhuu danda'a takka nama ajjeesta takka harki kee dhiigata waa meeqa balleessuu dandeessa nama gudeeduu dandeessa waa meeqa jira Amerikaa keessatti ati feemasii abbaa feetete football player ta'e
muuziqanyaa beekamaati waanuma feeteen feemasite gaafa kiraayimii dalayte you are a criminal. You done. You are a criminal. I don't care how famous you are. Famous feete ta'uu dandeessa. Obboleessa kiyya ta'uu dandeessa. Garuu yoo kiraayimii dalayte yoo namaa wajji nama ajjeeftee ableedhaan ija Maammas Sa'iid keessaa guurte san ati fi harki kee dhiiga. Kanaaf arra bilchiginnaa deeggarta. Warri akka Jaafar Yusuf harkisaa qulqulluu miskiinni warri manaa wajji baatan gaara wajji seentan gaara baatanii South Africa wajji dheetan achii deebi'ee arrallee biyya haadha abbaa isa galee qabsaawaa jira. Leenca jechuun akkanaa kana boo. Leenca jechuun akka Jaafar Yusuf kana laal. Nama uggu takka ijjannoon isaan daddaaqamne. Nama faayidaan isan binne. Maaliif ati duraanuu achittuu faayidaa jettee obboleessa Oromoo obboleessa kee ija keessaa guurte obboleessa kee ajjeefte. Arraan tana yoo bilchiginnaa taate aydan qalminya. Takka nun ajaa'iba kun. Maaliif bilchiginnaan namoota akka keetii kana you are number 1 qualify waan taateef they need you. Ni barbaadan namoota kana namoota dur sagalee qabaachaa ture ka amma immoo kiraayimii harkisaa kiraayimii. Namoota dur sagalee qabaachaa turan ka korraapshina dalage ka waasaame. Namoota dur beekamtii qaban immoo gara deemoo laale. Takkaa'oo nama barnoota hin qabne ka nama arrabsuu beeku ka dandeettii arrabaa beeku yoo taate you are qualified. Ni daleeda jechuudha. Ati sirri qualified taata. Sirritti qualified taata. Kanaaf arraan tana bilchiginnaan kriminaala korraapshina kashlabbee warra akkanaa qofa wali guurrattee Oromoo miliyeenii meeqa duudetti galte jechuudha arraan tana. Inshallah warri arraan tana waraana keessa jiru arraan tana waraanni kunu adda hiramaadha. Kaan kasabboonummaa Oromoo qabacha keessa jira. Funyaan kee jala jira. Ati arra Oromoo moo hadha jette never. Oromoo miliyeenii 60 bar keessa bar 60% dargaggeessaa bar. Warra bar umrii mallas keessa dhalatee gurguddatee bar hundi isaanii. Arra qeyroo kanaan ati no way. Inuma qabsoon Oromoo amma tolteewu. Yoo xinxala haajii xinxalaa fudhanne jettan yoo xilaantila haajii xinxalaa ka fudhattan taate Oromoon inuma amma qabsoon tolteef. Akkamitti jaa? Akki qabsoon amma itti tolteef ta duraan dura koronaan tuubboo Itoophiyaa galii irraa cufee jira taakka. Ta abiyyi waggaa 10 keessatti Bangkokii fi Dubaayin fakkeessa je'ee arra ilillii dhaabee karaa cinaa ilillii san footoo kaasee footoodhaan nu sobu fedha. No. Ilillii ni kaaftaa miti ilillii kiiloomeetira dhaabi yoo naa jette. Garuu obboleessa kiyya maatiitii ajjeesaa jirta. Daa'ima haadha Oromoo dhiiga boochisaa jirta. Haadha Oromoo dhiiga boochistee yoo ilillii dhaabde maal bu'aa qaba? Dubaayin fakkeessa. Bangkokin fakkeessa waggaa 10. Waggaa 10 mi'ee hayyee gaa silaalame. Akkamitti akka ati fakkeessitu silaalla. Calculation kamiin akka ati Dubaay fi Bangkok fakkeessitu silaalla. You are gone. Kuttee jirta amma. Gaafa Amnesty International si jala seene ammahu muddamsuu keetiitu warra hallayyaadhaaf garaaf bitame hunda arra as baasee hayyoota keenya irra duula bansiisaa jira. Oromoo irratti duula bansiisaa jira. Oromoo arrabsiisaa jira sa'a 24. Tashlabboota garaaf bulu. Oromoo arrabsiisaa jirta. Ni milkooyta never. Never aboo Kurdii waggaa 50 fudhate Falasxaayin waggaa 50 fudhate waggaa 100 fudhate malee naftanyaa jalatti Oromoon amma booda gad deebitee mataa numan ba'anne gaaboo. Numan ba'anne eenyu tana kaafaatu naftanyaa jala nu galcha. Tana kaafi taayee dongoraa faatu ergama abiyyi fudhatee Oromoo deebisee naftanyaa waan dhengadda eenyu Daani'el Kibrejee hujirra oolcha. Never ever. Caalaa bultumee harki dhiigaa. Sirba isaan baanan caalaan baanan. Caalaa bultumeetiin baanan. Caalaan bultumee ragaan itti bahamee mucaa Maammas Sa'iid warri ajjeese keessa tokko isa osoo ja'amu kriminaaltichi arraan tan an bilchiginnaadhaa hin sirbuun je we don't care. Sirbite dhiifte takka sirbite urjiinte kutte. Sirbi ati erga Maammas Sa'iid du'aan qeeqamte booda erga ajjeeftee jirta jaamte booda ati sirbi keetu nu bushaayee jiru nuti dhugaan siimaani. Mi as baasa warri